suurarraa kaasanii abbaan barbaade sababa nama tokkitti yookaan immoo sababa masiirraati dhimma takka qabuuf masiir haa gubattu ilaaltee jedhee waan qabu zagazagee gaafa deebi'ellee biyya arabaatti dhufu haraataa fuudhee biyya keessallee taa'ee hiriyyaarraa birrii liqeeffachaa jaarsummaan ergadha yoon ta'e har'ayyuu birrii makee kanatu deebi'ee diina sitti ta'a. Yeroo ammaa kana keessatti wanti mul'achaa jiru dhiira dubartii fuuteetu miidhamaa jira malee dhiirri dubartii fuudhee miidhamaa hin jirtu. Amani. Nama biraa jaallachuu hin dandeessu. Namni tokko gaafa si jaallatee bakka sii kenne shamarran tokko bakka ofirra dabarsitee gaafa si jaallatte deebistanii waa biraa keessa galchitanii yaaddu. Kun akkuma kana dhiistanii deemtu. Utuu isheen isinii boossu isa mee amma na fayye dubartiin tokko otoo qabachuun beektu ta'e nama sanaaf kabaja otoo hin qabdu ta'e maal iji boossime natti mime? Maaf gadditime? Dubartiin baay'isa wessiin biradha. Yoo gadhiiste ni barreesti. Yoo qabatte hoo umurii ishee guutuu jaalala sii kennitee si faana jiraatti. Yoo rukutte hoo ni duuti. Yoo hiitees akkasuma ni duuti. Garuu jaalalaan qabatte taanaan akkaataa isheen si jaallattutti jaalala kenniteef taanaan dubartiin waan isheen dhiirarraa barbaaddu tokkoof tokkichi jaalala duwwaadha. Qabeenya keessa jaalala waan wanti jedhan sobadha. Naafitachiisi boon jaalala waan birrii minaamin wanti qabeenya sin jettan soba. Dhiirri tokko dubartiin tokko waan isarraa barbaaddu jaalala barbaaddi. Jaalala sana inni kenneef itti argisiise taanaan dhugaan sin jedha hin wareegamtiif isa dura. Ani abbaan manaa kiyya jaalala qofa naalaati jaalalumaan na qabata taanaan eenyu nama miti titiisni caafisa akka geessuun eeyyamuuf dhuguman siin jedha aasaan kaffalaan anan sarraa barbaadu jaalaladha. Siigalee dhiirri tokko dubartii tokko wajjin jiraachuuf jaalala yoo kenneef ni kabajji ni kunuunsiti mootii koo jettii haga baatee galtu isa yaaddeeni. Isin garuu gaafa namni kana isinitti argisiisu rakkinni dhiirota keenya ammaa kuni gaafa jaallatamtan gaafa kunuunfamtan ana malee dhiirri hin jiru na dhiisteessayyuu dhaqxu maal fiddii darbitanii dubartii biraa rileeshiippii dubartii biraa faana uumuu jammartu gadi baatanii. Isheen asii siif jettee boossi onneen ishee siif miidhameera wayii ikoonoomii isheetti nafne wayii maallaqa isheetti nafne wayii onnee isheetti nafne wayii maatii isheetti nafne wayii sammuu isheetti nafne waan meeqan dhabduu taate ishee achitti gatte bakki ati dhattu sunis dubartiidhuma dhaba. Asii dubartiin isheen inni dubartii biraa miidhee dhufe gara kee dhufe sunis boor hireens boosisuu hin si ga'ani. Akkuma inni har'a ishee kana boosisee dhufe boor illee darbee si boosisaa jechuudha. Dhiirri tokko haadha manaa boosisee gara kee dhufe taanaan jala deebitee ishee jibbee gara koo dhufe waan na jaallatuuf jettee jala hin qolla'ameen. Dhugaan isiniin jedha dubartoonni keessumatti of eeggadha. Ilmi dhiiraa tokko intala dubaraa haadha manaasa haa taatu jaalalleessa haa taatu kaleessa waliin fayyadamee dhabas ta'u qabeenyas ta'u waliin rakkinas ta'u bal'oo dhibboo waliin dabarsanii har'a gaafa jireenya tashaashaale gara sanarraa bahee ishee dhiisee isheen gowwaadhaa isheen akkasii isheen maali jedhee icciitii haadha manaasa kaleessa sana gadi baasee odeessa gara kee dhufa taanaan na amani atillee boor sadarkaa sanarra jirta jechuudha. Inni immoo boor qullaa kee waraabee miidiyaatti si baasa. Deebisiif isheen ati miitee dhufte sun dubartiidhuma akka kooti. Isheen maal goonaan ishee miitee gara kan koo dhufte isheen maal sitti balleessiteeti. Situ jaalala laatee fi jaalala wallaalte moo situ kunuunsa wallaalte moo si kabajuu didde moo rakkinni ati ishee miitee gara koo dhuftee fi maaliyya obboleessa koo dhigaafadhu. Nama bultii qabu gidduu seentanii bultii namaa hin diigina. Ijoolleen keenya as keessatti amma ijoolleen as keessatti abbaa manaadhaan wallaban. Isaan achiiti maatii ishee otoo homaa hin jedhin isaaf jettee birrii hamma kana dhangalaastee isa fidde as keessatti inni dhufee wayii hojjetee isheen jijjiiree mana kontiraataatii isheen baasu. Biyaansi kan fiddeef wajjin guddannaadhaaf wajjin jijjiiramnaadhaaf malee dhufee akka inni qomxaa guyyaarraa guyyaatti jijjiirratuuf miti. Dhufee akka paantiitti akka inni dubartii jijjiiruuf miti. Siigaleen isa immoo masiin guyyaa ishee hin uffatinaa nuun jechaa doonii kana tasumatti nu dhaabika. Jijjiirratiin akka masiin maal jette amma? Baay'eedha dhaggeeffate. Isini miidhamaa miti. Miidhamaan garuu baay'eedha biyya kana keessatti. Shamarran laayisensii barsiisanii makiinaa qabachiisanii haga biyyarraa. Ani qoy dubbii kee irratti dubbiin si fida lubbuu qoy takkaashee. Irri Itoophiyaa hundatu dubartii miidhamti warra dhiiratti maallaqa kennee dhiira fuudheetu irra caalaa miidhamaadha. Qoy kan sitti gaaffii tokko si gaafa addaadha jechuudha.
Dubartiin harrayyuu akka aadaattis ta'e akka amantaattis akka safuuttis seera qabeessaan deemtee heerumte akkuma fayyan jedheeyyuu ogeettii taate abbaa manaa ni qabatti. Sababiin isaas irri takka dubartii takkatti gatii baaseera ishee kabajee maatii ishee kabajee eenyummaa ishee kabajee fuudhee waan ta'eedhaafoo kabaja warrasaa fi safuusaa cabsuu waan hin barbaanneef walii galteedhaanii jechuudha. Ogeettiin taati macaafni qulqulluun immoo dubartiin ogeettii haa taatu jedhee caafiitii jira jechuudha. Booneen argatta an keessan irraas jechuudha. Ammayyuu dhagahi boone ammallee wanti siin galle takkatu hin jira. Shamarran dhiira takka birrii isheetiin fuutee birrii isheen ufii qalabatii bitte biyya arabaa kanarraatii salbaajii isheenirraa guurteetumoo turkiirraa siin bitee jettu. Gaafa sargi gaggeessitu dhugaa Yesuus ani raagaa faana dhugaa faana naasaa malee fakkeesseetiin miti. Harrayyuu dhiironni keenya dubartoota baay'ee kabajaan fuudhanii ijaaranii bakka gurguddootiin isaan gahaniiti jirani. Baay'ee isaanii beekna. Dhiira Itoophiyaatu hunda nama miidhaan miti. Jalqabumarraa suurarraa kaasanii abbaan barbaade sababa nama tokkitti yookaan immoo sababa masiirraati dhimma takka qabuuf masiir haa gubattu ilaaltee jedhee waan qabu zagazagee gaafa deebi'ellee biyya arabaatti dhufu haraataa fuudhee biyya keessallee taa'ee hiriyyaarraa birrii liqeeffachaa jaarsummaan ergadha yoon ta'e harrayyuu birrii makee kanatu deebi'ee diina sitti ta'a. Yeroo ammaa kana keessatti wanti mul'achaa jiru dhiira dubartii fuuteetu miidhamaa jira malee dhiirri dubartiin fuudhee miidhamaa hin jirtu. Ammallee jechuudha. Warroonni kun immoo jabdootadha. Gatii qaban. Sigara. Anamma wanta asirra jiru sigaleeti jira jedhee yaada boone. Ani isa tanas sirrii goote jedhee hin yaadu. Namni tokko fayyanii na beeka. Istirii goota ammoo hin beeka goota nanaan dubbatee haa jennu fakkeenya fudhadhe gaana mucaalleen beekuun. Sababa icciitii goota baadiyyaa kanaa beekuuf boonee koo uf qabi jedhee yoo akka obboleettiitti anatti dhiyaatee na gorsi yookaan ati na gorsite icciitii sana of keessatti qabadde ani walirra hin oolchu yoonte maal rakkoo qabaree namni sunoo kaleessa gaafa gorfamoo iskiriinii shoortii ajandaan hiriyoonni fi firoonni jedhu nama sana bukkee jira kun gaarii miti. Ani waan jechuuf kaase waan lama dubbachuudhaaf waan irratti hin kaase waa'ee tidaarii jechuun qosamti baay'ee warroonni keessa gallee hin agarre kunuutti amma fakkeenya qallaalii ta'uutii ni danda'a. Akkuma fayyan jedhee dhiira abbaatu qabata. Dhugaan sinitti himaa irri keenya jaalalanii beekti. Yoo inni ani har'a abadde mana abbaa kootti hafuutiin qaba malee dhiira takka halaala jiraadde ani birriidhaan hin gabbaru. Tarii isatti dhiyaadeetti heerumeera. Seerni koo hundi seerni koo hundi naa guutamteetti taanaani yoona harka jiraatte jireenya koo fooyyessee innis akka hojjetu dhufee gosa akkan hojjedhu yoon ta'e kun noormaalidha rakkoo hin qabu. Sinii gala miti. Sanaan booddee ani dubbina harkaati balleessitaniitti dhuftee jechuudha. Sanaan booddeen maal jechuun barbaade takkaffaa halaala irra teessanii birrii dhiiraa hin gabbariinaa. Eegeesaa birriitiin bitaatii jirtani. Kan isa caalu boru dhabdani. Qarshiif erga jettee biyya baatee irree kamiyyuu na amani. Takka miidhee namni amma siin jechaa jiruun kuni obboleettiin keenya tokko gaafa birrii hamma kanaa miidhamtu riisiitiin guutummaan gaafa bira ga'u baga nyaatee jedhame. Kuni ija kooti. Amantus amanuudhaas yoo baatte. Ani dhugaa dubbachuudhaan baga nyaatee jedhame wanti har'a nama sanaan jedhame nama sanarra immoo ga'eetii jiraan jechuudha. Dabalata immoo shamarran nama sana keessa isaa hin beektanii hin tasha qabaabaxiinaa jala fiigdanii jala hin kaatinaa. Nama sana isa safara isaa jiruu fi isa nama sanatti dhiyaatudha. Waa'ee nama sanaa kan beeku. Ani shamarran baay'ee sinan taazabeetii jira. Asalarra jirtu koomentillee xaafaatii jirtani. Inni sadaffaa tidaarii dhaabbattee taanaan TikTokiin femasummaanii fi Facebookiin femasummaan waan sii godhuu hin qabu. Ani boonee mana sittin ijaaru. Mana kee kan ijaaru gammachuu guddoo kan sii kennu jaarsa keeti. Mana keeti. Walii galtee mana keeti. Icciitii mana keeti. Icciitii mana kee qabadhu. Hunda argitee kan oddootti isheen dhalattee ishee hin beekne bakka ishee kan hin beekne icciitii kee hin fakkaffake. Waa baay'ee qabna nuni. Aadaa qabna. Aadaa warra wal fuudhee abboolii waa baay'ee qabna karaa sana deemuudha.
abadan tidaarii kee keessa galtee tokko dhuftee waan hin taane takka fidee sitti odeessite miti uf keessatti qabattee abbaa manaa kee cibbi gochuudha. As teessanii hoo biyya rabaarra teessanii dhiira hin xalabin akka timaatimii. Har'a inni birrii keessanii daaraa jalaa bahee baanziliinii bitateetu bormoo birrii keessanii diina sirriitti ta'a. Kanaaf iyyuu jecha fayyeetti fi jecha booleetti yoo dhufe booneeku dubartiin kabajaan heerumte har'ayyuu irsa ishee akkuma inni jedhe ogeetti taate qabattee jiraachaati jirti. Durbi immoo har'a dhiira birrii isheetiin fuute har'allee jireenyi ishee diigamaadha. Allaqa. Kanuma.